Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti hidhattoonni faannoo jiraattota 20 ajjeesuun dhagahame. Naannoo Kibba Itoophiyaa godina Walaayittaatti guyyaa kaleessaaf viidiyoon namni tokko qaama saalaa mure jedhamee olii gad deemaa oolem guyyaa kaleessaa mirkanaa'uun dhagahameetiin jira. Isas kan isin biraan geenyu ta'a. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa televezyiinii EBS irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseera. Tarkaanfii akkamii akka ta'e bal'inna oduu keessatti kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu biyya alaatii arganneen Doonaald Tiraamp karoorri isaa yeroo hundaa meeshaalee gara Ameerikaatti galan irratti qaraxa dabaluu laaffisuu danda'a jedhamee tilmaamamaa turus Tiraamp garuu karoora isaa kana irraa akka duubatti hin jennee fi waggoottan kurnan dhufan keessatti sirni daldalaa addunyaa jijjiiruudhaaf akka jiru beeksisee jira. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu kanaa fi kanneen biroo isin biraan kan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeera. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jenna. Garuu oduu keenya kanarraaf qabanneetti isin dabarsa. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongorootti hidhattoonni faannoo ofiin jedhan jiraattota 20 ajjeesuun dhagahame. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo ganda Tulluu Mootii jedhamu keessatti dhuma torbee darbee bitootessa 28 bara 2025 haloillaa hidhattoonni faannoo raawwataniin jiraattonni 20 ol yoo ajjeefaman namni 3 hidhattootaan butamanii fudhatamuu aangaa'aa fi jiraattonni himaniiru. Jiraataa aanaa Abbee Dongoroo sodaa nageenyaa irraa ka'uudhaan maqaa isaa osoo hin himatin hafe akka dubbatetti haleellaan jimaata darbee raawwatame kanaan namoonni 20 ol yoo ajjeefaman hedduun isaanii ammoo madaa'anii ka'uun fudhatamuu himeera. Hidhattoonni faannoo jimaata darbee ganda kana dhufuudhaan milishoota gandichaa keessa nageenya eegsisaa turan irratti dhukaasaa banuun ergasii namoonni hedduun sagalee dhukaasaa yoo dhagahan baqachuu kun gara mana isaatti ammoo joonja'ee osoo fiigaa jiru kan fudhatamee fi kan rukutamee du'es hedduutu jira jechuun gabaafameera. Itti dabaluunis dhukaasaa qaama nageenyaa bira darbee namoota nagahaa irratti baname yoo xiqqaate namoonni 20 haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuu kan himee fi isaaniin ala namni hedduun madaa'uu eeruun namoonni 3 biroo ammoo eessa akka geeffaman hanga ammaatti wanti beekame akka hin jirre himameera. Jiraataan godinichaa namoota reeffa isaanii ajjeefamanii keessaa miseensa maatii tokko kan ta'anii fi maqaan isaanii kan hin dhahamne akka gaafate yommuu ta'u, hanga ammaatti maaltu akka ta'e nuuf hin galle jechuun sodaa qabu garuu himeera. Bulchaa aanaa Abbee Dongoroo obbo Ayyaanaa Waaqee dhimma kana ilaalchisee yaada isaanii yeroo kennanitti hidhattoonni finxaaleeyyii naannoo Amaaraa irraa dhufan faannoo jedhanii of waaman guyyama tokkotti namoonni 20 ajjeefamuu mirkaneessuun haleellaa kanaan garuu jiraattonni sabaan Amaaraa ta'an hundatti quba qabuun sirrii miti jechuun dubbateera. Warri sabaan Amaaraa osoo ta'aniin ijoollee isaanii lagaa fi bosonatti galuudhaan uummata ajjeesaa fi saamaa turantu hidhattoonni faannoo naannoo Amaaraa irraa dhufan waliin ta'uudhaan badii akkanaa geessaniiru jechuun dubbateera. Itti dabaluudhaan hawaasni saba Amaaraa aanaa Abbee Dongoroo keessa jiraatu uummata Oromoo waliin walii galuudhaan jiraachaa akka ture eeruun badiin guutuun isaanitti jechuun hin danda'amu yoo jedhan hidhattoonni maqaa faannoo jedhamuun of waamanii of gurmeessan kun yeroo waraanni raayyaa ittisaa biyyaa naannoo kana dhufu baqachuudhaan bosona keessa galanii kan dhokatanii fi yeroo raayyaan ittisaa of duuba deebi'u dabaree isaanii eeggachuudhaan humna addaa Oromiyaa fi milishaa ta'uu itti marsuudhaan dhukaasa banu jechuun dubbateera. Dhukaasa jimaata darbee banameen bitootessa 28 raawwatameenis namoonni nagaa 20 ol lubbuu isaanii dhabuu kan mirkaneessan bulchaan itti aanaan Abbee Dongoroo namoota darban yookaan kan torbee darbee keessa du'aniin alattis yeroo garagaraatti lubbuun namoota hedduu akka galaafatamu mirkaneessaniiru. Bara darbee kaasee mootummaan naannawa kanatti hidhattoota gurmeessanii namoota nagahaa irratti haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa akka ture eeruudhaan kunis ammoo itti fufee baannaan lubbuun namoota hedduu darbuu akka danda'us tilmaamaniiru. Tarkaanfii mootummaan fudhataa jiru yookaan karaan duras fudhataa ture cimaa waan tureef badii saamichaa mana gubuu fi ajjeechaa hir'atee ture. Garuu guyyaa waraanni yookaan raayyaan ittisaa biyyaa achirraa siqee eegalee lakkoofsi namoota ajjeefamanii guyyama guyyaadhaan dabalaa akka jiru bulchaan kun yoo dubbatan ajjeechaa saamichaa fi mana gubaa naannoo kanatti baratamaa dhufuu kan eeranii fi haalli badii kun jiraattota naannoo sanaa dhiibbaan hamaa keessa akka isaan galchaa jiru dubbateera. Lixa Oromiyaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemsifamaa jiru dabalataan sochii hidhattoota saba Amaaraa faannoo jedhanii of waaman naannoo Oromiyaa keessatti taasisan ammoo rakkoo nageenya naannicha keessa jiru irratti
rakkoo dabalataa lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachaa akka jiru kaasaniiru. Rakkoon kun kutaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa waliin waldaangessan keessatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee kanneen akka Abbee Donkoroo, Jaartee, Jaardagaa akkasumas Amuruu fi godina Wallaggaa Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu yookaan Guuttiin akkasumas godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa akkasumas kanneen biroo kanneen naannoo Amaaraatiin waldaangessan keessatti rakkoon hamaan akka jiru ibsaniiru. Gabaasa kana kan qindeesse Addis Standard. Abbaan taayitaa sagantaa boqonnaa haaraa televezyiinii EBS irratti tamsa'u ugguruu beeksiseera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa sagantaa boqonnaa haaraa kan jedhu televezyiinii EBS irratti torbaniin darbu dokumantarii bitootessa 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti darbee hordofuudhaan ugguree akka turu tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu beeksise. Sagantichi ugguramee akka turu kan murteeffame bitootessa 14 kan darbee fi dubartii Burtukaan Tamasgeen jedhamtu bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattuu yuunivarsiitii waggaa lammaffaa yoo turte. Qaamolee hidhataniin waggaa tokko oliif ugguramtee gudeedamuu fi miidhaan qaamaatiin sammuu fi kanneen biraa ishee irra gahuu erga himattee boodaadha. Bara 2013 galgala tokko mana kitaaba yuunivarsiitichaa irraa yeroo deebitu mooraa keessatti jeequmsi uumame keessaa fi alaa dhukaasni akka ture kan eertu yommuu ta'u, yeroo sana qaamoleen kunneen ishee fi dubartoota biroo konkolaataa keessa kaa'anii gara bosonaatti akka geessanis himteerti. Akka ibsa dokumantarii kanaatti ergasii booda waggaa tokkoo fi ji'a 6 erga tursiisanii booda ishee dabalatee dubartoota ugguramanii jiran tarree galchanii gudeeduu kan himte yommuu ta'u, miidhaa saalaa irraan gahee kanaanis osoo hin fedhin daa'ima godhachuu himteerti. Seenaan Burtukaan kun televezyiinii EBS irratti kan tamsa'e booda namoota hedduu biratti dheekkamsa guddaa kan kaase yommuu ta'u, battaluma sanatti qilleensarraa kaafameera. Kana hordofuun dokumantarii kanarratti maqaan isaa kan dhahame yuunivarsiitii Dambidollootti Burtukaan barattuu dhaabbatichaa akka hin taanee fi seenaan himames soba ta'uu garuu ibseera. Kana hordofuudhaan seenaa ishee irratti dokumantarii miidiyaalee mootummaa irratti hojjetame wanti isheen sagantaa EBS irratti dubbatte guutumaan guututti soba ta'uu kan ibsame yommuu ta'u, guyyaa kaleessaa abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa ibsa baaseen sagantaan televezyiinii kun kan dhiyeesse odeeffannoo sobaa uummata dogoggorsuu fi shakkii uumuutu malee labsii miidiyaa 1238 muraa 2013 labsii babal'ina hawaasa jibbinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuu to'achuu fi bahe labsii 1185 muraa 2012 akkasumas naamusa ogummaa gaazexeessummaa kan cabse ta'uu himeera. Miidiyichi waa'ee sagantichaa gaaffii abbaa taayitichaa irraa dhihaateef deebii kenneen sagantaan tamsa'ee soba ta'uu fi dogongora raawwate amaneera. Kanaafuu hanga abbaa taayitichaa dhimmicha qoratee sagantaa boqonnaa haaraa jedhamu hojimaata gulaalaa isaa irratti sirreeffama barbaachisaa taasisuun abbaa taayitichaatti beeksisuu fi murtee harga argatutti sagantichi bu'uura seera miidiyaatiin tamsaasuu akka addaan citu abbaan taayitichaa garuu beeksiseera. Gama biraatiin dokumantarii miidiyaa EBS irratti tamsa'e waliin walqabatee Burtukaan Tamasgeen dabalatee hojjettoonni EBS hedduun shororkeessummaadhaan shakkamanii to'annoo jala ooluu isaanii kan ibse yommuu ta'u, bitootessa 23 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhihaatanii poolisiidhaaf guyyaa qorannoo 14 eeyyamameera. Namoonni shakkaman kunneen keessaa Burtukaan Tamasgeen hojii gaggeessaa televezyiinii EBS Nabiyyuu kan ta'ee fi qopheessaa ol'aanaa sagantichaa boqonnaa haaraa Takluu Hayileem, Darajjee Luqaalee, Hiliinaa Taarraqany, Nixiree Darajjee fi Mattaagaas Alamuu ni argamu. Shakkamtoonni garee finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa socho'u waliin faayidaa walii hidhuudhaan uummattoota kabajaadhaan waliin jiraachaa jiru. Gidduutti shakkii wal uumee qaamolee farra nageenyaa qajeelfama fudhataniiru jechuun abbaan taayitaa gabaasa kana keessatti katabuu himeera. Taateen godina Walaayittaa aanaa 4 keessatti guyyaa kaleessaa raawwatame jedhamee viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aa ture poolisiidhaan qoratamuun ifa godhame. Viidiyoon gabaabaan kun abbaa nama intala isaa gudeedaa ture irraa qaama saalaa muree jedhamuudhaan namoonni hedduun walii qoodaa kan turan yommuu ta'u, haa ta'u malee qondaalli poolisii dhimmi kun sobaa fi ta'ee jedhamee kan qindaa'edha jechuun himeera. Akka ibsa viidiyoo kanaatti abbaan intala isaa dhagahee yeroo iyyitu yeroo mana isaa seenuu namicha ollaa isaatiin gudeedamaa kan jirtu argee akka rukutee kuffisee fi sana booda qaama saalaa isaa irraa mure jechuudhaan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun wal harkaa fuudhanii guyyaa kaleessaa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaa oolaniiru. Abbaan gocha raawwate jedhamee akka to'annaa seeraa jala oolfamettis kan haasawaa ture yommuu ta'u, waraabbii viidiyoo sanarratti namni ga'eessa tokko waan gogaa fakkaatu harka isaatti qabatee yeroo deemus viidiyoon garaagaraa bahaa tureera.
Ajajaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa bilbilaan akka himetti Komaander Nigaatuu Geetaachoo namni jedhamu kun sobaadhaan wanti akkasii godina keenya keessatti hanga ammaatti tasumaa hin raawwatamne jechuun suur-sagaleen qoodamaa jirus argineerra kan jedhan Komaander kun kutaalee godina Walaayittaa kamittuu wanti akkasii hanga ammaatti hin raawwatamne kan raawwatame jedhamu ammoo odeeffannoo sobaa fi kan ta'e jedhee qindaa'eera jechuun dubbateera. Achi dhufeen suuraa kanaa maali eessatti qoodame kan jedhuuf gaafii yeroo gaafatamanitti ajajaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa kanaan duras wanti akkasii hin turre jechuun taateen suur-sagalee miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jiru kun dhugaa irraa kan fagaate jechuunis gabaasee jira. Taatee Walaayittaatti raawwate jedhamuun viidiyoon haaraan miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jiru kunis qondaalli poolisii godinichaa jedhanii akka himanitti kan sirrii hin taane jechuun mirkaneessaniiru. Komaander Nigaatuu Geetaachoo viidiyoowwan miidiyaa hawaasaa irratti qoodaman hundi dhugaadha jechuu miti uummanni of eeggannoo fi xiyyeeffannaadhaan ilaaluu qaba jechuun dubbateera. Doonaald Tiraamp karoorri isaa yeroo hundaa meeshaalee gara Ameerikaatti galan qaraxa dabaluun laaffisuudha. Tiraamp garuu karoora isaa kanarraa akka duubatti hin deebinee fi waggoota kurnan dhufan keessatti sirna daldalaa addunyaa jijjiiruudhaaf akka ta'u beeksisee jira. Karoora kana milkeessuudhaaf ammoo tarkaanfiiwwan sirna daldalaa addunyaa jijjiiruu danda'an keessaa meeshaalee gara Ameerikaatti galfaman hunda irratti taarifa dabaluu keessaa isa tokko akka ta'es dubbateera. Taarifa waliigalaa dhibbantaa 20 hojiirra oolchuun galii guddaa doolaara tiriliyoonaan lakkaa'amu argachuudhaaf mala kaa'amuu akka ta'e gorsitoonni isaa tokko himaa jiru. Gorsitoota isaa kana keessaa tokko kan ta'e biliyeenarri addunyaa kan ta'e Elon Musk yommuu ta'u guyyoota darban keessa pirezidaantii Doonaald Tiraamp taarifni kaa'amu haala wal fakkaatuun akka hin taanee fi Ameerikaan michoota ishee daldalaaf ishee mala mijataa akka fudhattu cimsanii ibsaa jiru. Haa ta'u malee kun keessumaa biyyattiin qaraxa gatii dabalataa akka bifa taarifaa argattu dhibbantaa 10 yookaan 20 hojiirra ooluu danda'u hambisaa jira jechuu yookaan biyyoonni baay'een sadarkaa garagaraatti taarifni bu'uuraa kun akka kan irra kaa'amu ta'uun ibsameera. Kun ammoo murtii pirezidaantii Tiraampiin kan taasifamudha. Sirna diinagdee haala kanaan to'annoo jala kan ooluu fi diinagdee biyyoota garaagaraa irratti dhiibbaa fiduun guddina isaanii danquu yookaan baasii mootummaa hir'isuuf akka dirqaman kan taasisudha. Akka qorannoo yuunivarsiitii Aston damee diinagdee irraa ba'e mul'isutti sababa kanaan baasii waliigalaa addunyaa irratti doolaara tiriliyoona 1.4 ta'uu jijjiirama fiduu danda'a yookaan daballee gatii waliigalaa taasifamuu danda'a jechuun ni kaahu. Gamtaan Awurooppaa dhaabbilee teekinooloojii Ameerikaa irratti xiyyeeffachuun tarkaanfii qaraxa dabaluu haaloo ba'uu fudhachuu akka danda'u tilmaama keessa galcheera. Garuu biyyoonni michuu Ameerikaa ta'an kanneen akka UK tarkaanfii sana haaloo ba'uu osoo hin taane dhaabbilee teekinooloojii Ameerikaatiif gibira guddaa hir'isuu yoo filatte faallaa guddaa jiraachuu danda'a jedha qorannoon kun. Waldhabbii daldalaa injifachuudhaan rakkisaadha akkasumas biyyoota hundarratti kisaaraa geessisuu danda'a jechuun kan dubbatamaa jiru yommuu ta'u taarifa waliigalaa dhibbantaa 20 yookaan kanaa gad kan isaanii walgitu sirna daldalaa idil addunyaatiif bu'aa seena qabeessa ta'a jechuunis dubbatama. Yaanni bu'uuraa dhiyaatan biyyootiin dureeyyii ta'anitti gatiin doolaaraa ol ka'uu fi biyyoonni hiyyeeyyiin ammoo wantoota salphaa oomishuu waan ta'eef gatiin akka hir'atuuf akka ta'uu ni danda'ama. Haa ta'u malee biyyoonni kaaniin biyyoota akka Chaayinaa gabaa waliin dorgomaniif qabaniin kanneen rakkatan ibsamaa jira. Ameerikaan har'a michoota ishee irraa garmalee ol fagaattee Chaayinaan itti fayyadamuudhaaf qophii ta'aa yoo jirtu daldalli Ameerikaa Awurooppaa keessatti hir'achuun isaa meeshaaleen elektirooniksii uffataa fi meeshaaleen taphaa gatii madaalawaa ta'an baha irraa gara UK'tti dhufuu isaaniitiin madaalamuu danda'a. Kunis meeshaaleen kun gabaa Ameerikaa irraa waan deemaniif gatii gadi bu'uu danda'a jechuunis dubbatamaa jira. Wanti kana booda jalqabu Ameerikaa fi gocha daldalaa ishee jijjiiruu qofa osoo hin taane sirna addunyaa mataa isaayyuu guutummaan guututti kan jijjiiruu ta'a jechuun akeekni kennameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isin biraan gahaa jirru dhumateera. Hanga xumuraatti waliin waan turtaniif galatooma.